Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune akkam jirtan kabajamtoonni dhageeffattoonni YouTube channelii Sofumarab arras video tokko qabadhee isin dhufee jira. Video kana keessatti immoo kan ilaallu YouTube'n settingii haaraa tokko baasee jira. Settingiin kun YouTube channelii keessan guddifachuudhaaf baay'ee tokko kan isin gargaarudha. Settingii kana wajjin ilaalla jechuudha video har'aa keessatti. Baay'een keessan akka beektan YouTube'n yeroo adda addaa settingiiwwan adda addaa upgrade gochuu irratti argama, jijjiiruu irratti argama, haaraa ni fida. Kan nama qarqaran keessaa settingiiwwan nama miidhanis baay'een kanaan dura bahanii jiranii ni beektu. Settingiin amma haaroof ni baasee kun warroonni monetization taatan keessattuu YouTube channelii keessan guddifachuudhaaf kan isin gargaarudha. Akkam sirreeffachuu akka dandeessan waliin ilaalla. Google Chrome keessan seentanii browser kamittuu fayyadamuu dandeessanii gara YouTube keessaniitti ni seentanii kanaan dura isinitti agarsiisee jira. YouTube channelii keessan keessa akkamitti seenuu akka dandeessan kanaan dura video bal'aa ta'e hojjedhee jira jechuudha. Asirra dhuftanii ikanii YouTube keessanii ni tuqxanii ergasii immoo YouTube Studio ka jedhu keessanii seentan jechuudha. Ergasii settingiiwwan asirratti isin dhufan keessaa jechuudha dhaggeeffattoota kan koo analytics ka jettu kana keessanii seentanii analytics ka jedhu kana keessanii seentan jechuudha. Isa xiyyaadhaan amma isinitti agarsiisaa jiru kana keessanii seentanii egaa settingiin kun beektanii yoo itti fayyadamtan dhaggeeffattoota kan koo YouTube channelii keessan guddifachuudhaaf baay'ee tokko isin qarqara keessattuu warroonni monetization taatan settingii kanatti sirriitti itti fayyadamadha. Akkuma asirratti argitan settingiiwwan afur ture jechuudha. Warroonni YouTube'n keessan monetization hin ta'in afuridha jechuudha. Warroonni monetization taatan immoo shan ture amma gara jahatti jijjiiramee jira jechuudha. Asirratti overview ka jedhu jira, reach ka jedhu jira, engagement ka jedhu jira, audience ka jedhu jira, asirratti revenue ka jedhu jira. Revenue baay'een keessan ni beektanii bakka doolara keessan amma akka hojjetanitti ilaaltanidha. Settingiin haaruuf nu dhufe akkuma amma asirratti argitan research ka jettu kanadha. Research ka jedhu kana kilik gootanii yeroo jalqabaatiif yoo kan seentan ta'e dhaggeeffattoota kan koo next wanta jedhutu isin dhufa next gootanii darbuu ni dandeessanii. Research kana keessa settingiiwwan sadiitu argama. Akkuma asirratti argitan searches across YouTube ka jedhu jira, asirratti your viewers searches ka jedhu jira, asirratti immoo save ka jedhu jira. Settingiiwwan kunneen sadeen iyyuu faayidaa mataa isaanii qabanii kan jalqabaa searches across YouTube ka jedhu kun maalidha? Keessattuu warroonni afaan Oromootiin viidiyoo adda addaa upload gootan baay'ee tokko isin gargaara. Kana jechuun YouTube keessan irratti jechoonni isin itti fayyadamtan YouTube search engine keessatti akka argamu kan isin gargaaran as keessaa baaftanii itti fayyadamuu dandeessan. Fakkeenya isiniif haa kaasu asirratti jechuudha. Isa jalqabaa kanarratti searches across YouTube ka jedhu kana keessatti jechuudha mee wanta tokko barreessee isinitti agarsiisu. Fakkeenyaaf asirratti bakka search kanarratti jechuudha Oromoo Music jedhee barreessee isinitti agarsiisu. Oromoo Music. Okay, ergasii immoo search term ka jedhu kana kilik gootanii akkuma asirratti argitan dhaggeeffattoota kan koo Oromoo Music jedhamee search kan godhame jechuudha. YouTube irratti isinii fida jechuudha. Kanallee quality isaa namoota baay'een kan search godhe Oromoo Music haayidha asirratti argitan jechuudha. Screen kan koo rotate godhee isinitti agarsiisuudhaaf nan yaala. Akkuma asirratti argitan dhaggeeffattoota kan koo Oromoo Music jedhee search godhee jira. Akkuma asirratti argitan Oromoo Music haayidha jechuudha. Search volume on YouTube irratti namoonni baay'een search kan godhan egaa topic kana yookaan keyword kanadha jechuudha. Egaa keyword kana YouTube keessan irratti bakka tokkotti yoo itti fayyadamtan fakkeenyaaf viidiyoo tokko hojjettanii viidiyoo san mata duree erga barreessitanii booda dhumarratti yookaan gidduu irratti isa kana yoo itti fayyadamtan namoonni baay'een viidiyoo isin hojjettan argachuudhaaf baay'ee tokko isin gargaara jechuudha. Inni lammaffaa irratti kan Oromoo Music 2022 dha. Haayidha inni kunis jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo haala kanaan medium jechaa ni deema. Egaa haala kanaan isin ilaaluu dandeessanii kan biraa search gochuu dandeessanii kun maaliidhaaf isin gargaara jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo wantoonni akkana kunni wanni isin gargaaruuf namoonni baay'een jechoonni YouTube irratti search godhan video keessan mata duree irratti description irratti tag irratti yoo kan itti fayyadamtan ta'e YouTube channelii keessan yookaan viidiyoon sun namoota baay'een search waan godhaniif salphumatti argatan. Keywordiin dhaggeeffattoota kan koo baay'een keessan akkuma beektan keywordii mimmiidhagoo ta'etti viidiyoo keessan keessatti yoo itti fayyadamtan namoonni baay'een search kan godhan san yoo itti fayyadamtan viidiyoon keessan salphumatti YouTube search engine keessatti bahee argamuudhaaf isin gargaara. Egaa wantoota akkanaa kanneen mata duree keessan keessa galchitanii dhumarratti itti fayyadamuu dandeessanii asirratti tokkodhaan illee biyyootas filachuu dandeessanii biyyoota wantoonni kunniin search itti godhame baay'een asirra jiranii isaan keessallee ilaaluu dandeessanii. So akkamitti akka save godhatan ammoo isinitti agarsiisu. Asirratti fakkeenyaaf dhuftanii tuqaa sadiitu jira. Haayidha inni kun Oromoo Music jedhu kan haayidha waan ta'eef asirratti isin topic akkana akka fakkeenyaatti isiniif kaase malee keywordiiwwan baay'ee itti fayyadamuu ni dandeessanii. Manzuuma afaan Oromoo jechuu dandeessanii kanneen akka fakkeenyaatti isinitti agarsiise gara YouTube channelii keessanii save godhachuu barbaadan tuqaa fuulduraa kana tuquudhaan asirratti dhaggeeffattoota kan koo save ka jedhu kana kilik gochuudhaan save godhachuu dandeessan. Kun maaliif isin gargaara? Namoonni baay'een jechuudha dhaggeeffattoota kan koo isa kana save yoo godhatan bilbila keessan irratti yeroo baay'ee mata duree viidiyoo keessanii erga barreessitanii booda fuulduratti yookaan qixxee irratti wantoota akkana kana yoo itti fayyadamtan YouTube irratti viidiyoon keessan argamuudhaaf carraa baay'ee qaba jechuudha. Egaa haala kanaan inni biroo immoo dhaggeeffattoota kan koo your viewers searches ka jedhu jira. Namoonni viidiyoo keessan daawwatan wantoota akkamii search godhan ka jedhudha. Asirratti mee kilik goonee haa ilaallu.
Akkuma argitan namoonni na daawwatan baay'een isaanii sarchi kan godhan jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo akkuma argitan afaan Ingiliffaatiin jechuudha. Akkuma argitan namoonni baay'een sarchi kan godhan namoonni na daawwatan jechuudha. Sarchi kan godhan afaan kanaan. Kunis maaliif isin qarqara? Namoonni isin daawwatan viidiyoo keessan isiniif daawwatan wantoota akkamii sarchi akka godhan yoo beektan wantoota akkanaa kanneen illee itti fayyadamuudhaaf isin qarqara. Isa kanas fakkeenyaaf recover workout kan jedhu jira asirratti jechuudha. Afaan Oromootiin tasumayyuu jiru isin bara jiraachuu ni danda'a. Garuu namoonni baay'een Ingiliffaan akka fayyadamanidha asirratti kanaaf baasee jechuudha. Isin garuu wanti kun kan isin qarqaruuf dhaggeeffattoota kan koo isa jalqaba fakkeenyaaf kaameraa app kan jedhu kan namoonni baay'een sarchi godhanii isa kana as dhufee save nan godhadha jechuudha. Maaliif isa namoonni baay'een namoonni na daawwatan keyword yookaan taagii akkanaatti ni fayyadamu waan ta'eef isa kanas save godhachuu danda'a. Yoo balleessuu barbaadan immoo asirraa dhuftanii ofirraa balleessuu barbaadan unsave gootan jechuudha. Unsave gootanii balleessuu barbaadan unsave gochuu ni dandeessanii. So inni kunis kanaaf isin qarqaraa jechuudha. Inni sadaffaadha immoo saveidha. Save jechuun wantoota isin save godhatan as keessatti argatanii jechuudha. Fakkeenyaaf amma duratti Oromoo muuziqaa jedhu kana haayidha namoota baay'eetu YouTube irra search godha waan ta'eef save godhadhee jira. Kanaafiyyuu haala kanaan asirratti save godhachuu dandeessanii. Saving kan isin qarqaru maalidhaa fi wantoota akkanaa kan asirratti barbaadanii kan isin qarqaaru gara YouTube channel keessanii yookaan viidiyoo keessan isin guddisuudhaaf kan isin qarqaaru asirratti save godhachuudhaan itti fayyadamtu jechuudha. Remove gochuu barbaadan unsave gootanii remove gochuu dandeessanii. Egaa settingiin YouTubein haaraa baasee kun YouTube channel keessan guddifachuudhaaf keessattuu dhaggeeffattoota kan koora deddeebi'ee wanti isin qarqaaru asirra dhuftanii namoonni jechoota akkamii search akka godhan YouTube irratti ni beektan afaan Oromootiin keessattuu search akka godhan ni beektanii erga beektanii booda viidiyoo keessan irratti title taagii description yeroo barreessitan irratti fayyadamtu jechuudha. Jechoota akkasii gaggabaaboo sanniin jechuudha. Akka fakkeenyaatti Oromoo muuziqii qabadhe malee kan biraa search gootanii haayoo ta'e jechoota akkasii itti fayyadamuu dandeessanii. Inni kun YouTube irratti jechuudha. Asirratti immoo namoonni isin daawwatan hammam tokko YouTube irratti search akka godhan maal jechoota akkamii search akka godhan erga beektanii booda jechoota akkasiis taagii descriptionii akkanumallee title irratti itti fayyadamuudhaan baay'ee isin gargaara. Asirratti immoo save godhatan jechuudha. Jechoota akkasiis kan filattan save godhatanii so YouTube channel keessan guddifachuudhaaf egaa setting kun isin qarqara jedhee qabadhe isin dhufe barumsa kan kanarraa asirratti xumuree jira. Warroonni hangammaatti YouTube channel keenyaaf maatiin ta'in subscribe gochuudhaan maatiiwwan keenyatti dabalamaadha. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deebina. Horaa bulaa.